Qonni lafee dugdaa dinagdee biyya keenyaatiin faarfamu humni hojjetee oomishu qonnaan bulaan garuu oomisha isaa irraa fayyadamaa ta'uun akka carraa malee dadhabbiin isaa sharafamee gatii madaalawaa argachuu irratti guyyuu komachuu malee kan gowwoomsaa faddaaltotaa irratti dammaqe muraasa. Akkuma bartee dura qabnutti erga dhoofnee booda garuma miizana dhuunfaatti gurgurra. Egaa kana durarree gabaatti kan gurgurachaa turre bara darbe qamadii kilaasteraan qonnee gara yuuniyeenii bachootiin gabaan nu mijate achitti dhufanii asitti nurraa bitaa turanii gama xaafitiin amma immoo gara itti deemamaa jiru jira jechaadha. Oomishni kun yoo ga'e gama yuuniyeeniitiin gatii gaariitti gurgurachuudhaaf kan itti deemamaa jirutu jira jechaadha. Amma kilaasteraan oomishuun bakka maratti babal'ataa jiraachuun oomishaa fi oomishtummaa dagaagsuuf furmaata akkuma ta'e harka dheerinni faddaaltotaa ceekuu qonnaan bultootaa irraa hin buunee fi rakkoo gabaa oomisha qonnaan bultootaa kan furu gowwoomsaa faddaaltotaa jalaa miliquuf tooftaa biraati. Kaayyoon kilaasteraas tokko isa kana. Hawaasa lafa walitti fiduuf qofa miti. Hawaasa walitti fiduu, hojii wal fakkaataa wal barsiisuu, teekinooloojii wal fakkaataatti fayyadamu, oomisha qulqullinaa fi baay'inaan gabaaf dhiyeessuudhaaf oomishuudha. Kanaafuu oomishti qulqullinaa fi baay'inaan asitti oomishameera tanaan gabaa kamtuun barbaada. Gabaan kamtuun barbaada daldalaan qaamni kam xaalqaa seenee akka qotee bulaa kennan saamneef yuuniyeenii wajjin walii galtee uumnee jirra. Gatii gabaadhaan oomisha qotee bulaa kanarraa akka sassabu. Oomisha qophaa'aa callaa gaarii ijatti waan bareedeef gatiin kan itti ba'udha. Gaariis ta'uu yaraa oomishi tokko dadhabbii fi ifaajii qonnaan bultootaatiin kan gabaaf dhiyaatudha. Dabalataanis baasii hedduun kan itti ba'udha. Baay'ina oomishaa fi hanqina oomishaatiin madaalamee gatiin itti ba'uurra gatiin dadhabbii fi baasiin shallagamee qonnaan bulaan gatii madaalawaan fayyadamaa akka ta'uuf ni hojjetama. Qonnaan bulaan gatii baasii isaa irratti dabalatee waan irraa harkatu qabu gatii olaanaa son arganne oomisha isaa akka hin gurguramne oomisha isaa gurguruu akka hin gurguranne hojiin irratti hojjetamaa jiru. Kunis maaliin qonnaan bulaan ni jira. Tokkoffaa gama mootummaatiin waldaaleen hojii gamtaa ni jiranii, yuuniyoononni ni jiranii, oomisha kana irraa ni fudhatu. Gatii isaa gatii olaanaa gatiin magaalaan kan nuufii danda'uun irraa sassaabanii uummanni magaalaa akka itti fayyadamu godhuu ni danda'ama. Wanni tokko wanni beekamuu qabu qonnaan bulaan gatiin inni oomisha isaatti gurguru kun magaalaa akkatti gurguramu hojii yoo ilaalamu garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaa guddaa achitti namni biraa harkatu kana qonnaan bulaan kun argate boris dabalataan akka oomishu boris hamileen isaa ol ka'ee kilaasteraan teekinooloojii fayyadamee bal'inaan akka oomishu akka biyyaatti illee immoo dinagdee biyya tanaa keessatti gaheen isaa guddaa ta'a jireenyi qonnaan bulaa kunis ni jijjiirama. Kanaafuu maallaqni manni magaalaa xaafiif kafalu qamadiif kafalu sun qonnaan bulaa kana bira gahuu qaba. Haqnis ka qonnaan bulaa kanaatti dhugaa dubbatuudhaaf. Inni lafa'ee osoo waa irratti hin dabalin vaaliyuu tokko adda osoo irratti hin godhin maallaqa qaama guuratutu jira. Kana jedduu kanatti cheenii kana gabaabsinee qonnaan bulaan waan laffaatii isaa waan dafqa isaa akka argatu godhuudhaaf hojiin ni hojjetama. Kana qonnaan bulaallee orantu godhaa jirra. Qonnaan bulaan oomisha isaa qisaasuu hin qabu, gatiin taanetti gurguruu hin qabu. Qaamni itti gurguratuu danda'u soorradii orantu godhamee jira. Kanaaf haala saniin qonnaan bulaan rakkoo tokko malee gatii madaalawaa argatee oomisha isaa akka gurguratu bara kana ni hojjetama. Qonnaan bulaan oomisha isaaf gatii madaalawaa hin arganneedhaan komachaa ba'uurra haqaa fi fayyadamummaa qonnaan bultootaa mirkaneessuuf harka dheerina faddaaltotaa fuuncaa gabaa oomishaalee keessaa irratti dammaquun saaxiluu fi faddaaltotaan qabatanii daldaaltota qonnaan bultoota gowwoomsan irrattis qonnaan bulaan qabsaa'uun murteessaa ta'a. Qonnaan bulaan bara baraan maal nu komataa? Oomisha kanarraa immoo anaa miti fayyadamaa akka ta'u dallaalatu fayyadamaa jedduu kanatti qaamolee jirantu ana caalaa maallaqa argata ani magaalaa irratti argataa ittiin jiru waan jedhu oomisha hundarratti iyyuu koomiin kun ni dhiyaata. Boqqolloo irratti ni dhiyaata, qamadii irratti ni dhiyaata, xaafii irratti all agricultural products rakkoo akkanaatu mul'ata. Kana hambisuudhaaf kana bu'uura irraa jijjiiruudhaaf hojii guddaa hojjetuutu jira. Akka naannootti hojiin jalqabamee jira. Gadi isaa akka hanga gandaatti akka bu'u godhameera.